Nyaata nyaachaa buna dhuguun fayyaa keenya miidhuu danda'a. Eeyyee bunni akkaataa adeemsa soorataa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u beekamaadha. Haa ta'u malee kun buna hanga nuti dhugnu soorata hanga nu soorannuu fi umurii yookiin fayyaa keenya irratti hunda'a. Yaada kana irratti ogeeyyiin soorataa akka jedhanitti hanqina nyaataa yoo qabaanne malee yaaddoo hin qabnu jedhu. Fakkeenyaaf dubartoota ulfaa dabalatee hir'ina dhiigaaf saaxilamoo kan ta'an buna sa'aatii tokko dura dhuguu yookiin nyaata ayiraniin badhaadhe nyaachuun sa'aatii 2 booda dhuguu ni danda'u. Sababni isaa bunni niwutirentii pooliinoofeelii jedhamu kan ayiraniitti maxxanuun qaamni keenya akka ayiraniin fayyadamne godhu of keessaa qaba. Hanqina vaayitaamin B yookiin C yoo qabaanne hordoffii gochuun barbaachisaadha. Qaamni keenya salphaatti vaayitaaminoota kana kuusuu waan hin dandeenyeef kaleen keenya fincaan waliin gara bakkeetti baasa. Dabalataan kaafiin kaleen keenya fincaan baay'ee akka oomishu gochuu danda'a. Kanaaf fincaan keenya waliin vaayitaaminii hedduun ba'uu danda'u. Akkasumas kaalsheemiin fincaan keenya waliin gara bakkeetti ba'uu akka danda'u ragaan ni agarsiisa. Garuu kun fayyummaa lafee keenya irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u ragaan ifatti agarsiisu hin jiru. Garuu kaalsheemii gahaa yoo hin arganne lafeen keenya miidhamuu danda'a. Kanaaf hanga buna guyyaatti dhugnu madaalamaa gochuun barbaachisaadha.